Dagang kebromne kapsom bilisomna ena hineganu Baba kebrumani badane intenyu Hargota kebrumma amma firaganu Maatiiwwan Oromiyaa kiyya mee har'ammoo qophii addaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turuudhaan hirmaattota seenaa akka taatan isin affeeraa hanguma dhumaatti akka nu waliin taatan isin affeera. Qophiin keenya har'a waa'ee artistoota Oromoo baroota sirna mootummoota hanga ammaa jiran keessatti Oromummaa isaanii qofaan dhabne muraasan isiniif hima. Kunis seenaa ta'ee akka galmaa'u abdii guddaan qaba. Tokkoffaa irratti jireenya ayyaanaa artistii fi qabsaa'aa sabaa bara 1992 kan qabame humna nageenya mootummaan achi buuteen isaa dhabame booda hanga har'aa maatiin isaa du'e jedhee boo'ee hirmii hin baafanne jira jedhanii abdii hin qabani. Lammaffaa irratti weellisaa Daadhii Galaanaa qabsaa'aa weellisaa fi barreessaa kitaabaa afurii kan ta'e eebba hoteelaa irratti dhukaasa itti dhukaafameen gurraandhala 12 bara 2019 ajjeefame. Qaamni isa ajjeese seeraan ifatti uummataaf hin ibsamne. Kooti jilbaa jabaa maaltu jibba kaddasaa gootokkicha gittee nama dhibba. Kooti jilbaa jabaa maaltu jibba kaddasaa gootokkicha gittee nama dhibba. Kooti jilbaa jabaa maaltu jibba kagarii gootokkicha gittee nama dhibba. Kooti jilbaa jabaa maaltu jibba. Sadii Usmaayyoo Musaa qabsaa'aa fi weellisaa cimaa kan ta'e Usmaayyoo Musaan mana hidhaa keessatti waggoota 8tiif erga gidiraa hedduu argee booda bara 2006 magaalaa Cirootti boqote. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee hin teenyu Utaraan gabroomne qabsoon bilisomna ennaa hin eeggannu Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee hin teenyu Afur Eebbisaa Addunyaa. Eebbisaa Addunyaan Hagayya 30 bara 1996 Finfinnee bakka Shiroo Meedaa jedhamutti hiriyaa isaa Xannabaa Wayyeessaa jedhamu waliin humnoota nageenya mootummaan mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefame. Eebbisaa Addunyaan erga ajjeesanii booda humnootni nageenya mootummaa kun namoota daandiirra jiru erga dhorkanii booda reeffa isaa konkolaataa Land Roverii jedhamu kan lakkoofsa gabateen isaa kan mootummaa taheen fudhatanii deemani. Hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessatti reeffi aartist Eebbisaa fi hiriyaa isaa Xannabaa Wayyeessaa guyyaa lammaffaatti akka argame namoonni ijaan argan ni dubbatu. Falataa mukaan soofani. Falagaa bira doomani. Falataa muka soofure. Falagaa bira doomure. Arrajoolee keenya hin gadoomani. Falagaa bira doomani. Yookaan doomalee hin gabroomani. Falagaa. Shan Boonsisoo Caalaa qabsaa'aa weellisaa baandii Caffee Gadaa qaama nageenya mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegame. Akka taaddasaa fa'aa yoo jannoomani. Falagaa bira doomani. Akka goobanaa fa'aa hin gabroomure. Ja'a Yoosef Gammachuu qabsaa'aa fi weellisaa cimaa hidhaa fi dararaa hedduu booda magaalaa Sabbataatti wareegamee argame. Akkanii dhumnee gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee dammee homaana gamee maaliif jallistaa salaamii damee. Torba Kuulanii Booruu qabsooftuu fi weellistuu baandii Caffee Gadaa bara 1997 qaama nageenya mootummaan qabamtee Harargeetti wareegamte. Sifan lolaa uumataan har'aan gortu. Sifan lolaa
Sifallola ummata narraan gortu. Saddeet Himee Yusuuf qabsaa weellisaa fi ogeessa meeshaa muuziqaa baandii caffee gadaa bara 1997 qaama nageenya mootummaa Harargeetiin wareegame. 9 Maaramee Harqaa qabsooftuu fi weellistuu cimtuu humna nageenya mootummaan ajjeefamte. 10 Sabboontuu Baareentoo qabsooftuu fi weellistuu baandii caffee gadaa qaama nageenya mootummaan bara 1997 Baaleetti wareegamte. Ashita amata kanni bata batu rabudalle sati bamporatu Ashita amata kanni bata banna omita bisinga jagire muranna ya hure panaroba bisinga nakite waliti agatna waliti karanne udati kalbina bisingan hagaye kaabe. 11 Jaalalaa eenyummaa qabsaa ogeessa diraamaa baandii caffee gadaa qaama nageenya mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegame. Kaatee bosonaan galtu. Sifallola Oromoo narraan gortu. Fardaallola uummata narraan gortu. Sifallola Oromoo narraan gortu. Sifallola uummata narraan gortu. Sifallola Oromoo narraan gortu. Sifallola uummata narraan. 12 Hordofaa Baareentoo qabsaa weellisaa baandii caffee gadaa qaama nageenya mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegame. gortu. Sifallola Oromoo narraan gortu. Eenyusheen daan. 13 Cawwaaqaa Yaadasaa qabsaa fi weellisaa cimaa kan ta'e Sadaasa 6/2018 Finfinnee keessatti poolisiin du'aa isaa argee daandiirraa jechuun obboleessa isaatti bilbilanii reeffa isaa kennaniif akkamiin akka du'e wanti ifa ta'e hin jiru. Oromoo littu irra jettee morma ishee kuttu. Eenyushee daangaa Oromoo littu irra jettee morma ishee kuttu. Goraadeen qalattu morma diinaan kuttu. Reettiin minaan fitte kaatee cuucuun jettu. Eeboof gaachana koo qawween isaa dhooko. 14ffaan Hacaaluu Hundeessaa qabsaa weellisaa fi falmaa mirga namoomaa dhaloota qubee kan ta'e waxabajji 29 bara 2020 godina addaa bakka Galaan Kondominiyeem jedhamutti halkan keessaa qaama sirna nafxanyaa leellisuun ajjeefamus mootummaan nama ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwate qorachuurraa qabsaa'otaa fi jaarmiyaalee Oromoo irratti maqaa balleessii oofuus uummatni eenyuun akka ajjeefame addatti beekuu baatus namoota sirna nafxanyaa leellisaniin ta'uu uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa maanguddoonni hanga daa'immaniitti hubateera. Garagamaa qilleensi baala raasee lafii kottu yaa waboo yaada kan kee qalbii koona rarraasee wayyaadeen waan yaaddu haadha garaadha malee jajjabaadhu.